Akkam jirtu hordoftoota keenya qaqqaalii yeroo ammaa kana liinkii garaagaraatiin hawaasni sobamaa jira. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Liinkiin akkanaa kun isin bira ga'uu danda'a. Liinkii QZR ni jedhamutu asitti dhufee hiriyaa kiyya bira ga'ee jira. Sana booda inni maal godhee akkuma inni bira ga'een dhaqee irratti kilikii yoo godhu start ka jedhutu jira yookaan launch ka jedhutu jira. Launch ka jedhu sana irratti yoo tuqe yookaan start jedha. Sana booda start erga jedheen booda maaltu jira gaafii sii fidaa jechuudha. QZ si gaafata. QZ sanniin in deebistaa yoo QZ deebiste gaafii tokko $10 maal akkas jedhee soba. Sana booda adadaan ida'aa deema. Gaafati baasuu hedduu maal siin jedha $200 gahii siin jedha seerri isaa. Gaafati $200 geette immoo nama 20 attract godha. Amma haala kana namoota baasan asirra sobee ergaa jira jechuudha. Ergaa sobaati kun. Nama 20 attract gochuu qabdaa siin jedha. Nama 20 sana atriifar gootee namni 20 liinkii sana tuqee gaafa QZ sana jalqabu sana booda nama 20 yoo guutee jedhe sii kafalaa siin jedha. Sana booda akka baddee nama 20 irra geettee sana booda hin ajaajaa withdraw jettee foormaatii asirratti amma argitan kanan guutta. Erga sana guuttee booda karaa kamiin sii baasaa siin jedha. Kunoo asirratti filannoo garaagaraa PayPal, Western Union maal Bitcoin jedhee sii baasa. Sana booda gaafati isa filattu maaltu sii dhufa? Kanaati irratti barbaadde sana irratti filatta. Erga isa filattee booda immoo maalitti garamitti deema jechuudha? Gara waan kana process godhuutitti deema jechuudha. Kun ilaalamma haala kanaan erga process godhee xumuree withdraw money jetteeni waan guutuu qabdu erga guuttee booda Western Union fakkeenyaaf kan kun filate namni kun filate sana booda asirratti guutamee jira process godhee withdraw application submit successfully jedhee guyyaa meeqa eegi jedhee guyyaa 14 maal jechuudha? Biizinesiin akkanaan jira keenya. Kuni wal gowwoomsuudha. Namni keenya gowwoomaa jira. Yeroo ofii gubee waan hin barbaachisne irratti yeroo keenya gubaa jira. Guyyaa taphoonni akkanaa kana dura hojjetamaa turan namoonni garaagaraa nyaatamaa turan jechuudha. Yeroo ofii gubaa turanii sammuu ofiitiin miidhamaa turanii. By the way taphni kun wantoonni akkanaa kun liinkiin sobaa kan akkanaa kunniin waa afur nu miidha. Tokko yeroo keenya nurraa fudhata. Lammaffaa sammuu keenya nu miidha. Sababni isaa iskiriinii wajjin guyyaa guutuu oola namni tokko jechuudha. Iskiriinii wajjin fuulatti iskiriiniidhaaf saaxilamtee achirratti oolta. Inni kun miidhaa mataa isaa sammuu kan kee miidhaa jechuudha. Sadaffaan immoo maal godha? Daataa yookaan immoo maallaqa kan kee gubaa jechuudha. Namni wifi hin qabne daataa maallaqa kan kee bitteeti jechuudha kan gootu. Afuraffaan immoo hojii kan keessi dhoorga jechuudha. Shanaffaan immoo kan dabalataa kanan isiniin kaasuun barbaadu shanaffaan maalinni kaayyoo biraatiitu duuba jira jechuudha. Nu galuus baatu kaayyoon biraa duuba jira. Kanaaf namoonni hedduun waan kanarratti viidiyoo hojjedhu hawaasni akka beeku waan jedhameef jechuudha. Waan tokko namni tokko erga mirkaneeffatee booda hawaasa beeksisuu qaba jechuudha. Nama 20 ga'ee jira namni kun hiriyyaan kee nama 20 ga'ee jira sana booda maaltu dhufe? Hin kafaluu jechuudha. Wantichi guyyaa 14 eegi jedha guyyaa 14 booda immoo waan biraa jedha. Wantoonni akkanaa kan biroo jiru waan ta'eef dura wantoonni akkanaa mudatan jira waan ta'eef namni kun kanarratti hundaa'ee mirkaneeffannee jirra. Kanaaf please hin gowwoomina. Kan birootis jiru yeroo ammaa kanatti waan addunyaa keessa jiru hundi keessanuu beektu. Waan hawaasni keenya keessa jiru yeroo ammaatitti beektu jechuudha. Waan hin mirkanaa'in irratti yeroo keessan hin gubina. Yoo danda'ame garuu namni tokko yoo mirkaneeffate odeeffannoo kana wal biraaf maaliif hin geenne? Osoo mirkaneeffanne immoo liinkii kana namarratti osoo erguu baanne bakka hiriyyaan kiyya kan godhe nama 20 irratti ergee nama 20 sana jalqabaa jedhee gaafatee jalqabsiisee namni 20 sun erga guutee booda immoo maal fidee fi guyyaa 14 turuun dirqamaa jedheen sana booda immoo gowwummaan akkasiin jiru waan ta'eef innis waan yeroo ofii gubuun qabu. Kanaaf haala kanaani of eeggannoo gochuu qabdu. Piliis hin gowwoomina. Viidiyoo kana walii qoodaa odeeffannoon akkanaa kunin akka isin bira ga'u maal gootu chaanaalicha subscribe gochuu hin dagatina. Kanaaf jabaadhaa jajjabaadhaa wanto akkana share waliin godhaa isiniin jechuu barbaada. Like comment gochuunis akka hin dagatamne galatooma.